Aliin Birraa weellisaa, qindeessaa, walaleessaa fi sabboonaa Oromooti. Aliin fulbaana 29 bara 1950 magaalaa Dirree Dawaa naannoo Laga Harree jedhamutti dhalate. Aliin kan dhalate Dirree Dawaa keessatti abbaa fi haadha isaa Aliin dhalatee waggaa 3tti adda bahanii. Aliin sana booda abbaa isaa biratti guddate. Yeroo ijoollummaa isaa mana barumsaa Arabiffaa galee afaan Arabiffaa barateera. Sana boodas mana barumsaa galee amma kutaa 6tti barate. Yeroo ijoollummaa isaa karaa irratti daldala adda addaa hojjetee of gargaara ture. Wayita umuriin isaa 13 ta'u sirbi inni jalqabaa waltajjii irratti sirbee Birraa Dhaabaree kan jedhamu ture. Kanarraan ka'ee maqaa Alii Birraa jedhamu argate. Mootummaan Haile Sillaasee hawwisoo kana bara 1965tti cufe. Miseensota hawwisoo kanas gartokkee mana hidhaatti naqe. Aliinis baqatee gara Finfinneetti gale. Aliin erga Finfinneetti galee boodas hojii sirbaa adda addaa hojjechuu jalqabe. Yeroo kana Aliin sabboonaa Oromoo Ahimad Taaqii wajjin wal bare. Ahimad Taaqiis Aliidhaaf akka ittiin sirbuuf jedhee gitaara bitee fi beekamtummaan Aliis magaalaa Finfinnee keessatti saffisaan dabale. Aliin afaan Oromoo biratti afaan Amaaraa, afaan Arabaa, afaan Hararii fi afaan Sumaaleetiin sirbuu danda'a ture. Kun immoo namoota adda addaa biratti akka jajamuu fi akka jaallatamuun godheeni. Namoota isa jaallatan keessaa tokko Iyyeel Yohaannis kan jedhamu dura bu'aa Kibur Zabanyaa kan ture tokko ture. Innis Aliin Kibur Zabanyaatti akka makamu godhe. Achittis weellistoota beekamoo kan akka Muhammad Ahimad, Xilaawun Gassasaa fi Buzunesh Baqqalaa fa'aatti makame. Kibur Zabanyaa keessa yeroo turetti carraa gara naannoo adda addaa deemee itti dandeettii isaa agarsiisu argate. Gara Suudaanis deemee weellistoota bebbeekamoo akka Muhammad Waardii fa'aa wajjin sirbe. Yeroo Finfinnee jiru waltajjii gurguddaa akka Agar Fiqirii fi Raas Tiyaatirii fa'aatti sirbaa ture. Boodarra abbaa isaa wajjin mari'atee Finfinnee gad lakkisee deeme. Bara 1970 keessa yeroo warraaqsi Itoophiyaa jalqabu Ahimad Taaqii baha Itoophiyaa keessatti loltuu mootummaatiin ituu loluu du'e. Aliinis baay'ee gaddee akkas jedhee sirbe. Yaa hundee bareedaa, yaa fiixee miidhagaa. Hundeen maqaa kan biraa Ahimad Taaqii ture. Aliin hojii isaa weellisummaa fi qindeessummaa itti fufe. Albamii isaa kan jalqabaas bara 1971 baase. Kunis albamii sirba afaan Oromoo kan jalqabaa ture. Seenaa sirba Oromoo keessatti albamiin isaa kun kan jalqabaa ture. Achii booda sirba jaallatamoo akka Hin Yaadin, Assaabaalee, Ammaaleelee fi Gammachuu godhate. Albamiin isaa sirboota Suudaan kan akka Alhabiween fi sirba Hararii kan akka Yidenqaal of keessaa qaba. Leellistuun Alii Birraa Alii Gaayilaaf gaafatte. Aliinis gaaffii kana fudhatee bara 1985tti ishee fuudhe. My name is Lily Marcos. I originally came from the Philippines and ሊሊ ማርከስ እባላለሁ። ከ5 ዓመት በፊት ካናዳ ተገናኘን። ታወቅን፣ ተገናኘን፣ ተፋቀርን፣ እዚህ ደረስን። we met and we fell in love and here we are. How do you remember the first ጊዜ ስትገናኙ የነበረውን ስሜት እንዴት ታስታውሻለሽ? መቼ ነበር የተገናኛችሁ? That was in the early 90s or mid 90s. It was interesting actually. Our love stories is very interesting. የኛ የፍቅር ህይወት በእውነቱ ደስ የሚል ነው። ያኔ ሳውቀው ታዋቂ መሆኑን አላውቅም ነበር። ለኔ ታየኝ ተጫዋችነቱና መልካምነቱ ነበር። Nice and funny, and that's, I think it started from there. I fall for you. You know, I did the move. I like her. She's mature, pretty, tall. Thank you. I'm sorry. Very tall, yes. You have She's the manager. She is manager. Yes, Yeah. You yes. have been together for the last 25. ላለፉት 25 ዓመታት በትዳር ቆይታችኋል። ስለ ትዳር ህይወታችሁ ውስጥ ያጫውቱ። Well, it's still it's a work in progress. It's ጥሩ የትዳር ህይወት አለን። ውጣ ውረድ ቢኖረው ብዙ ጊዜ ጣፋጭ ጊዜያትን አሳልፈናል። በህይወቴ ኢትዮጵያ መጥቼ እኖራለሁ ብዬ አስቤም አላውቅም ነበር።
It's lovely. Lily, bara 1986tti haati manaa Alii Saawud Arabiyaatti jijjiiramte. Aliinis ishee faana Saawud Arabiyaatti gale. Haa ta'u malee Saawud Arabiyaan Aliitti hin tolle. Kanaaf gara Swiidiniitti ce'ee achi waggaa 2 jiraate. Bara 1988 Artist Academy Los Angeles barachuuf gara USA deeme. Bara 1990tti erga eebbifameen booda bara 1992tti albamii 2 Itoophiyaan alatti kan jalqabaa gad lakkise. Kunis addunyaa irratti akka beekamu godheeni. Aliin konsertii baay'ee biyyoota adda addaa keessatti gaggeesseera. Kana keessa bara 2005tti ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaa irratti Sharaateen Addis kaasuun ni danda'ama. Bara 2009tti Aliin dhukkuba kaansarii marrimaaniin qabame. Bara 1995tti Aliin badhaasa Toronto's African Merit Award jedhamu argatee jira. Alii Birraaf badhaasni haaraa miti. Badhaasota garaagaraa biyya keessaa fi biyya alaarraa argateera. Doktara kabajaas qaba. Inni yuunivarsiitiin Dirree Dawaa garuu adda jedheera. Magaalaan itti dhaladhee beekamtii akkasii naa kennuunsaa waan nama gammachiisudha jechuun miira itti dhagahame BBC'tti ibsee ture. Yuunivarsiitiin Dirree Dawaa Artiist Alii Birraaf doktara kabajaa isa lammaffaa kenneeraafi. Kanaan duras yuunivarsiitii Jimmaarraa Aliin bara 2002tti badhaasa wal fakkaatu argatee ture. Waggoota 55 oliif aartii keessatti umurii isaa kan dabarsedha. Doktara kabajaa duraan fudhate waliinis wal qabatees Aliin haadha isaa waliin qoosaa nama kofalchiisu waa'ee doktorummaa fudhachuu irratti qaba. Mee dhageenye walitti haa deebinu. በጣም ደስ የሚለው ልክ ዶክተሬቱ እንዳገኘ ደወልኩለት ለአሊ። ዶክተር አሊያችን አልኩት፣ ሰይፉ የት ነህ? ላክምህ ፈልጋለሁ። ይሄው አሁን ነው አሁን ይሄን እንዳልከው አሁን ይሄን ዶክተሬት እኔ እዚህ ነበርኩ እና ወደ ካናዳ ተመልሼ በሳምንቱ ነው ተደውሎ ሴኔቱ ተቀብለዋል ያንተን ዶክተሬት ኦነራሪ ዶክተሬት መጣ ተቀበል ሲሉኝ ከዛ በፊት እኔ እናቴ አሮጊት እሺ እና እሷን ሐኪም ቤት ወስዳለው አንዳንዴ መድኃኒቶች ከካናዳ ልክላታለው ምናምን እዚህ በነበርኩበት ጊዜ ሆስፒታል ያመላለስኳት መድኃኒት ፕሪስክራይብ ሲደረግላት ከዱባይም ከምናምን ያስመጣው ትወስድ ነበር እና እኔ ከዚህ ሄጄ በሳምንት አላልኩም እሷ ወደ አገሯ ተመለሰች። ፉኛምቢራ ወይም ጉርሱም የሚባል ከተማ ነው የምትኖረው። እዛ ተመልሳ እኔ በሳምንቱ ስጠራ መጣው ዶክተሬት ክብር ዶክተሬት ምናምን ሰጡኝ። ቤታቸው ውስጥ ትንሽ ቴሌቪዥን አላት፣ ሬዲዮም ያዳምጣሉ። በኋላ ዶክተር አሊ ብራ ደደደደ ይላል ሚዲያው እንደዚህ ስል ተገረማት። በኋላ አለች ወይኔ አሁን በቅርብ በቃ ሄዶ ለኔ ሲል ነው በቃ አለ አይደለም ዶክተሬት እኔን ሊያክመኝ ነው ዶክተር የሆነው። Artistiin keenya jaallatamaa fi kabajamaan artisti Dr. Alii Birraa Kaanaadaa yeroo turetti osoo alkoolii baay'ee dhuganii konkolaataa konkolaachisanii muudannoo guddaan tokko isaan quunnamee ture. Mee afaanuma isaaniirraa dhageenye walitti haa deebinu. ፖሊስ ጥያቄ ነው ሶሪ ለመመለስ ምክንያቱም ሰክሬ ተወሰደብኝ ብለ ሰው ይታዘበኛል። እንደ መልስ ማለት እንደዚህ አይነት መልስ ደስ አይለኝም። ሰክረ ነዳ አው ጠጥቼ እና በገዛ ራሴ ሄጄ ፖሊሱ ጋር ቆምኩ። ይሄ ስቲከር አለ በአመት እንደ ቦሎ ኦኬ እሷን በቀኝ በኩል መለጠፍ ሲኖርብኝ በግራ በኩል ለጠፍኩና እና ሄጄ የፖሊስ መኪና የቆመበት ሄጄ ጎኑ አቆምኩ። ፖሊሱ እንደ ቡና ቤት ነው ወጣ ብሎ ሲያይ የኔን እንትና ማነው እቺ ቦሎዋ በስተግራ ነው ያለችው። እሷን ልጠይቀኝ መጣ እና ሰር ምናምን ብላ 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 ሲለኝ እኔ ደግሞ ኦ በዛው ይዞ
አስነፉኝ እንትኗን ስነፋ ማይ ጉድነስ ከአስፈላጊ በላይ ነው። Artistiin keenya jaallatamaa fi kabajamaan artist Dr. Alii Birraa nama jaalalaatiim. Namoonni hedduunis baay'ee humna ol akka jaallatanii fi akka kabajaniin kan mul'atudha. Artistiin keenya Dr. Alii Birraa mee albama agam akka qabu isuma irraa dhageenye walitti haa deebinu. እዚህ 13 አልበሞች አሉኝ ለማርኬት የቀረበ ግን ያሉኝ ሌላ ወደ እኔ የራሴ የደረስኳቸው 267 yes 267 ሊስት አለኝ የደረስኳቸው ሌሎች የምዘፍነው የሰዎች የሱዳኒ አረቢክ የሶማሌ ምናምን ብዙ ይሆናል ግን የራሴ 13 ብቻ ነው Artistiin keenya artist Dr. Alii Birraa namoota baay'ee wajjin sirbeera. Isaan keessaas waggaa 3 dura kan ba'e sirba siyaadee jedhu Elemberehee wajjin sirbee ture. Sirbi kunis amma gabaasa kana qindeessetti view miliyoona 10 argatee jira. Sirbi kunis amma gabaasa kana qindeessetti view miliyoona 6 argatee jira. Artist Dr. Alii Birraa waa'ee du'a goota keenya artist Hacaaluu Hundeessaa yeroo dhageetti waan itti dhagahame dubbatee ture. Manaan ture barii toora sa'aatii 9 halkan keessa ka'eetiin wannoo keessa living roomii keessa saalonii keessa ifa ibsee ana ta'u gurbaan wannoon kiyya eenyu shufeerri kiyya dhufe gara mana gara duubaatiin wannoo qaba qulfii qaba achi banee dhufe aboo maal taate hin rafne jennaan booyaa jira እና maal taate jennaan bara Hacaaluu ajjeesanii I couldn't believe it wannuma tokkotu wannoo na godhe guyyaa guutuu sa'aatii 9 kannatti hime haga galgala kaani hirribaan rafuu dadhabe akkam dubbachuun dadhabe jechuu kooti amso takka akkas ta'eetiin beeku jireenya kiyya keessatti jechuun silent maal shock diidhaan ta'e hedduun rifadhe nannahee ammaas abjuu natti fakkaate dhugaa natti hin fakkaanne wanni kun abjuudha tahaa je'eetiin almost bultii 3-4 keessatti akka gaariitti naagaluu jalqabe malee san dura abjuu natti fakkaate. Meeqoo saalee kofalchiisoo artistii keenya Alii Birraa oosaan tokko isin affeera. Mee daawwannee walitti haa deebinu. Alii Birraa እንግዲህ እኔ በበኩሌ በጣም ነው የማደንቅህ ስላየሁም በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ድንቅንቅ አደርግሻለሁ። ለእናትና ለአባት አንድ ልጅ ነህ? አይ ለእናቴ አንድ አይደለሁም ብዙ ነኝ። ማለት ሌሎች እህቶች አሉኝ። በአባቴ ግን ብቸኛ ነኝ። አንድ ልጅ ነህ? እኔ አንድ ነኝ። ያው ብዙ አይደለሁም። ስላየንህ በጣም ደስ ብሎናል ጋሽ አሊ። እኔም ስላየኋችሁ ደስ እያለኝ ነው። ቆንጆዎች ምን ነው ቆንጆ አይደለም? አረ እንትን ጨምሮ ነው እንዴ ራስህን ነው ያወጣው እንጂ እኔ አንድ ላይ ነው ያልኩት። ሁለቱ ብቻ አላልኩ። ምን ነው በኦሮምኛ ብትጠይቀኝ አረብ እኮ አይደለም። አካም ጋሪ ደፈያ ፈያዳ ነጉማ አየ ይችላል አለሰ በደንብ ነጋቲ ጉላ my god ብተው ይሻላል። ገና አላደርንም እኮ ገና ደህና ደሩ ቀን የለም መጨረሻ ያልከው በኦሮምኛ ደህና ደሩ ነው ያልከው። አካማቲ ነጋ አልሐምዱሊላህ እንደት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ አሊ ቢራ በአንድ ወቅት ነበር አይገርምም? አሊ የት ሄደ?
በመጀመሪያ ለኦዲየንሱ ልነግር የምፈልግ እኔና ሰይፉ በጣም እንመሳሰላለን ይመስለኛል። በእድሜ ነው እንትን ያለን። ይሄን ቆብ የለበስኩት እኔና እሱን ለመለየት እንዳትደናገሩ ብዬ ነው። Thank you very much. This is shilling and this is birr. Whoever wants a picture with me, and then I come like this. This is shilling, and then if you make a birr, they can take a picture with you. በሪባል ነበርና ፓስፖርት ልክ ስታገኝ እዚህ ደረት ኪሱ ላይ እንደዚህ ተደርጎ ይዘነጥበት ነበረ። በጣም እውነት ነው። አው እንትን ምንድነው ቺኮች ደግሞ እንትን ለማለት ለመጥበስ በቀላሉ ብቻ እንዳልከው እንዲህ ይባልና ያሳ ዳሴት ወደቀች ማለት ነው። ዘንድሮ በቪዛም አልተቻለም። በቪዛው አሊ አሁን ስለሞት ሲያስብ እንደው ይሄን ሳላደርግ መሞት የለብኝም የምትለው ነገር አለ? እኔ ሞት እንዳልከው የማይቀር ነው ለሁላችን። ግን ቅር የምለኝ ባልሞት ነበረ ብዬ ነው። ከሞትኩ ቅር የሚያሰኘኝ ማለት ነው። ከሞትኩ ቅር የሚያሰኘኝ ባልሞትኩ ነበረ ብዬ ባስብ እንጂ አሁን በህይወት ዘመን ምንም ይሄንን ባላረኩት የምትለው ነገር የለም። እግዚአብሔር ይመስገን ኤቭሪቲንግ ሁሉም ነገር ለኔ ፐርፌክት። በቃ ከድሃ ቤተሰብ ነው የመጣው። ሀብታም አይደለሁም ድሃም አይደለሁም። የጤና ትንሽ ድህነት ነካኝ እንጂ in the best እንትን ኮንዲሽን ነው ያለው። ምንም ሰማይ ጠቀስ ላምበርጊኒ መርሴዲስ ምናምን ለኔ እንትን አይደለም። የፈለኩትም በህልሜ ደግሞ ማግኘት እችላለሁ ከተኛው በኋላ። Dhugaa dubbachuuf taanaan waa'een Dr. Artistii keenya Alii Birraa dubbatamee hin dhumu. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii Suuraa Entertainment warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe osoo hin godhin bahuun dhorkaadha. Sababni isaas chaanaalii kana irratti odeeffannoowwan baay'ee isin fayyadan akkasumas wantoota isin bohaarsan viidiyoodhaan bal'inaan ni argattu. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii kootii amma qophii biraatiin wal agarrutti hundumti keessanuu nagaadhaan naaf tura.